وامي المانكي وامي وامي بس المانكي كمان وامي بس كمان وامي بس قلت المانشي ما قايسوسي يا اندودينا يا غدنديكيو وامي بس المانكي وامي بس ኮንሰርቲchi bifa nama gaddisiisuun haqameera waldaan guutuu wangeelaa qaxanaa walitti baranas hojii bara darbee hojjeteera deebi'ee raawwate. Si undumti keenya in kadhannaa hafuura keessa taatuusti waaqayyoodhaan kadhadha. Senseki kokolfi tumal kagen arga ahaya bonsitu ofi marge Hargaya dalga በኢየሱስ hafuura sirbaa ifadhaa ofirra bayye yaada namaatu dhaf seexanni sirba gara gurra keessanitti ofirraa ifadhaa በኢየሱስ jabanan bu'e ya jolle wajina barzena bunaf nagan Bonaan nagaan dhabina በኢየሱስ ምን hafuura akkamitti ifadhaa Barakat Tasfaayee konsertii addaa qopheessaa jiruun sabeeffatee konsertii inni waldaa qaxanaa walitti itti fayyadamuudhaaf gaafatee ture jalaa dhorkuu isaanii fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti beeksisee jira. Konsertiin faarfataa Barakat Tasfaayee waldaa guutuu wangeelaa qaxanaa walitti itti qopheessee bifa nama gaddisiisuun haqame. Waldaan guutuu wangeelaa qaxanaa walitti akkuma bara darbee faarfattuu Zarfee Kabbadee godaan jalqabaa itti mari'annee sitti himna jedhanii jala gahanii barakatiinis dhowwatanii jiru. Kaffaltiin waldaan kun namoota sagantaa achitti qabataniif kaffalchiistu qarshii 100,000 yommuu ta'u galma barkumeetti yoo ta'e immoo qarshii miliyoona 1.5dha. Haala ammaa kanaan ammoo faarfataa barakat akka duraanii konkolaataa gurgureetti qopheessuu kan hin qabne ta'uu beeksisuudhaan namootarraa ammoo kadhatee qopheessuu akka hin barbaanne ibsee jira. Walumaa galatti galma barkumeetti baasiin waliigalaa barbaachisee qarshii miliyoona 2.5 yommuu ta'u kanarraa jechuudhaan qarshii 100,000 kaffaluudhaan waldaa qaxanaa walitti qopheessuu filate. Isaan garuu erga inni beellama qabatee akkuma bara darbee Zarfee irratti godhan isa sagantaa isa jala ga'anii dhowwatanii jiru. Ergasii ammoo konsertii faarfannaa nama biraatiif ammoo heeyyamuu isaanii barakat akka dhaga'ee gaddi guddaanis akka dhaga'ame ibse. Kanaanis lapheen isaa cabee fi baay'ee waldattiitti akka gaddee himee jira. Waldaan guutuu wangeelaa mana koo ture kan jedhu faarfataa barakat guutummaan guutuutti konsertii waan jedhamu haquudhaan tajaajila isaa idileetti yaada isaa deebisuus ibsee jira. booyal qabaniiru gadi jedhanii وامي المانكي كاي مقا يسوس ما برشي لفا جرتو قبل فوقيرا قبل كنو كت باي كت قبل فيدي يا الماشي لفا جرتو كت افر فيلم يا ددا dem ابيجا تبي كم كت باي فيدي لا فيدي سغربا كان فيدي bring out come on come on فيدي come on نادي قولي شان كتو باي bring out كتو باي الماشي wayyoo takana najeesa wayyoo abiyaan wayyoo Haasaa uummata boosise. Guyyaa dheengaddaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa Dooktireetii kabajaa kan kennameef hundeessaan dhaabbata tola ooltummaa Maqedooniyaa sirna badhaasaa kana irratti taasisaniin uummata boosisan guutuun haasaa isaanii akka armaan gadiitti jira. Anaaf kabaja guddaa naaf hin kennaa anaaf kabaja guddaa naaf hin kenninaa ani nama waa'ee hin baafnedha. Sila waa'ee koo yoo himtan natti ulfaataa ture jedha. Dhugaa isinitti himuudhaaf Waaqayyo Maqedooniyaa irratti ni hojjeta. Mirkaneeffannaa hojii Waaqayyo kun immoo biyya kana keessatti guyyaatti namoota 1,000 hanga kana qabii tokko malee nyaachisuu fi wantoon keenya hojii Maqedooniyaan kan hojjetu Waaqayyo ta'uu isaa ibsaa jedha. Ani dhukkubsataadha yeroo hedduu dhukkubsannaa waan dhukkubuufan siree irratti dabarsaa. Ani amma homaa hojjetaa hin jiru. Inuma ani uummata kanaaf amma ba'aadha jedha. Namni akka kukuni haala kanaan nama gargaaruun haafuuti. Of danda'ee socho'ee jiraachuu, maatii horatee ilmaan horee jiraachuu miti of danda'ee bahee galuu, daandii irra taa'ee namarraa waa kadhatee ittiin jiraachuun itti ni ulfaata.
Ani nama jiraachuun iyyuu naaf malu miti. Ani amma dandeettiif beekumsa waaqayyootiin nan jiraachaa jira. Ani hanga namni waa nama kadhachuuf daandii irratti bahee taa'ee kadhatee galuulee humna hin qabu. Amma ani humna waaqayyootiin nan jiraadhaa jedhe. Nama Kosi, ada batin desu, desu kan? Matu si bahasa Inggris, matu si bahasa. Maite san. Maite njede san. Tahu? Tahu kan? Wah, yo le sarah je. Okay, malkede. Ini kau malkede. Walben na dolben. Okay. Malgode. Malgode. Nakane site gaden. Gaden. Nakane sita ataran. Tegadis. Nakane sita ataran. This demonic fighting over one another. This is the spirit of fight. Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti koreen ijoo furmaata rakkoo Bataskaana Oromiyaa bootii 26 Sinodoosii sabootaaf sablammootaa muudaman gara kutaa lallabaa itti ramadamanii deemanii hojii akka jalqaban murtaa'uu beeksisee jira. Kana malees hanga Sinodoosiin Oromiyaa ifatti labsamutti Bataskaanni Oromiyaa keessa jiran itti waamni isaanii mana lubummaa biyya lallabaa Oromiyaaf akka ta'u murtaa'uu himeeti jira. Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti koreen ijoo furmaata rakkoo Bataskaanota Oromiyaa murteen Sinodoosii miilanaa fudhatama kan hin qabne ta'uu beeksise. Koreen kun ibsa baaseen namoonni muraasni Sinodoosicha keessaa aangoo murteessaa qaban Sinodoosicha gara dabarsuun furmaanni akka hin dhufne taasisanii jiru jedhe. Muudamni episkooposotaa ni raggaa jedhamee gamaa ture fedhii namoota muraasa kanneeniin gufachuu eeree ajandaaleen biroonis goolama namoonni muraasni Sinodoosicha keessaa aangoo qaban uumaniin maqfamuu himeet jira. Kanaanis rakkoon Bataskaanatti ni furama jedhamee eegamee akkaan walxaxu taasisuu ibseet jira. Oduu boqonnaatiin obbo Waraaboon gaggeessitoota tajaajilaa hangafaa waldaan Qaalahiyyuut Itoophiyaa qabdu keessatti miseensa boordii biyyaalessaa ta'uudhaan tajaajilaa turanii itti gaafatamaa waajjira muummeef waldaa naannoo isaa keessatti waldaa jireenyaa Geejjaa waggoota hedduudhaaf giddu galeessaa ta'uun oomishte keessaa tokko ture. Sirni awwaalcha obbo Waraaboo irraa gaafa 14/2015 sirni awwaalcha isaanii Saarbeet iddoo jedhamutti erga